dubbii yeroo darbee Dr. Abiy jechuudha paarlaamaa irratti dubbataa ture keessa akkaan sooshaal miidiyaa irratti akkaan miidiyaa biyya keessaa irratti akkaan miidiyaa biyya alaa irratti dubbii kan taate wal jalaa fuudhanii irratti kan haasaa jiran imma dubbii tanaati. Viidiyoo kana erga dhageeffanneen boodatti xiinxalla gadi fagoo irratti geggeessina waan ta'eef subscribe, share, like, comment gochaa nu dhageeffadha. Mee amma viidiyichaa dhageeffannu. ተለው አቀርባለሁኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ተደማጭነቷ እየጨመረ መጥቷል። ይህንን ወደሚመጥናትና ከዚህም ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ያው ብዙ ስራዎች መሰራት እንዳለበት ይታወቃል። ለዚህ ዓላማ ከሚረዱት ውስጥ ደግሞ ታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋማትን መቀላቀልና አውንታዊ ተጽዕኖ የፈጠሩ መሄድ ወሳኝ ነው። በተለይም ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ዘንድ ያለውን የተዛባ ውግንናን ለማረቅና የተሻለ ግንዛቤን ለመፍጠር በርካታ ድርጅቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ 54 ሀገራት አባል የሆኑበት ምናልባትም በስፋቱ ከዩናይትድ ኔሽን ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ የሚቀመጥ 4 ሀገራት ያሉበት የእስልምና ትብብር ድርጅት ወይም ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢስላሚክ ኮኦፕሬሽን የሚባለው ድርጅት አለ። እዚህ ድርጅት አባል ለመሆን ሙስሊም ሀገር መሆን አይጠበቅበትም። ምክንያቱም ከአፍሪካ ውስጥ እንኳን ኡጋንዳ፣ ሞዛምቢክ፣ ጋቦን፣ ታንዛኒያ፣ ካሜሩን፣ ጋምቢያ፣ ጊኒ፣ ቡርኪና ፋሶ የመሳሰሉት ሀገራት በአባልነት አሉበት። በታዛቢነት እንደነ ራሽያ፣ ታይላንድ ያሉበት ሀገር ዓለም አቀፋዊ ድርጅት ነውና ኢትዮጵያ በዚህ ድርጅት ውስጥ አባል ብትሆን ኮምፕሊትሊ ስህተት ነው። ኢትዮጵያ ስትከተል የነበረው ፖሊሲ ኮምፕሊትሊ ስህተት ነው። በሁሉም መመዘኛ ቅርብ ጎረቤት ከፍተኛ ሀብት ያለበት ልጆቻችን እየሄዱ ግርድና የሚቀጠሩበትን ቦታ ኢግኖር አድርገን ሌላ ቦታ መሄድ አንችልም። ከነሱ ጋር ጠንካራ ለሽሽ መፍጠር አለብን። ባህል፣ ቋንቋ፣ እምነት ያሳስረናል በብዙ መንገድ። እውነት ለመናገር መካከለኛው ምስራቅ ለኢትዮጵያ እድገት እያደረጉ ያሉትን አስተዋጽኦ የሚያክል የሚያደርግም ሀገር የለም በፋክቱም ከታየ ማለት ነው። እና እዛ መልከታ ተቋም መግባት ብቻ ሳይሆን ከአረብ ሀገራት ጋር ያለንን ዝምድና በደንብ መመርመርና ጠንካራ ወዳጅነት መፍጠር ያስፈልጋል። ዓለም ከነሱ ጋር እየተራቆተ እየተረባረበ እኛ ተደብቀን እዚህ ብንኖር ኪሳራ እንጂ ጥቅም የለውም። ገንዘብ አላቸው፣ ዕውቀት አላቸው፣ ልምድ አላቸው፣ ቅርብ ናቸው፣ ገበያችን ናቸው፣ ለልጆቻችን የሥራ ቦታ ናቸው። በዚህ ስፕሪት ነው እየተሰራ ያለው። የተባለው ተቋም ውስጥም ንግግር ጀምረናል። የሌሎች ተቋማት አረብ ሊግን ብናገኝ እንገባለን። jalqabarratti wanti isin beekuu qabdan siyaasni geemaadha. Siyaasuma jechuun geema karoorfatamee taphatamuudha jechuudha. Karoorfatamee yoo maal godhe maal argadda. Geema kana yoo taphachuu dandeette mo'attee jechuudha. Saba keellee, biyya keellee, ufii keellee, seenaa keellee midhaanfatta jechuudha. yoo taphachuu hin dandeenye immoo maal gootaa biyya keellee miiteet, seenaa keellee miiteet, saba keellee miitaa jechuudha. Kanaafuu geemni karoorfamee taphatamu yoo jiraate siyaasa jechuudha. Sirriitti taphachuu danda'uu qabdi. Bakka taphachuu qabdutti, iddoo taphachuu qabdutti ilaallattee taphachuu danda'uu qabda jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha. waa'ee community jechuudha dhaabbata musliimaa internationalii ta'ee sadarkaa lammaffaatti irratti kan argamu jechuudha. Sadarkaa lammaffaatti argamu inni taanee sadarkaa lammaffaatti kan argamudha. Ustaar Kaamil Shamsuutu kaasee waan kana achiin Dr. Abiy Ahmad illee deebii irratti kenne jechuudha. Isa kana irratti wanti beekamuu qabu jalqaba irratti mee faayidaa maalii qaba? xiinxalli nu gochuudha. Jalqaba irratti faayidaa maalii qaba Itoophiyaadhaaf kan jennu. Tokkoffaa waa'ee ulaa hoogganaatiin qabsiifnee ilaalla.
lammaffaa waa'ee hidha guddaa laga Abbaayii wal qabsiifnee ilaalla. Sadaffaa irratti immoo waa'ee naachuraal riisoorsii wajjin wal qabsiifnee ilaalla. Arfaffaa irratti immoo argama biyya sanii biyyoota baha giddu galeessaa argamni isaanii Itoophiyaadhaa fi faayidaa akkamii waan qabu deebiin ilaalla. Kan biraa immoo dhiibbaa biyyoota dhihaa jala dandamachiisu jechuudha. Waan kana tokkoon xiinxalla waan ta'eef please isin subscribe, share, like, comment gochaa na hojjetu hin dagatina. Waa'ee ulaa galaanaatiin wal qabate jechuudha. Yeroo ammaatti issue interesting guddaan jechuudha. Interesting guddaan Itoophiyaan qabdu yoo jiraate waa'ee ulaa galaanaati jechuudha. Akkamitti dhimmi kun dhaabbata akkanaa kana keessa seenuun kanneen akka liigii arabaa keessa seenuun biyyoota baha giddu galeessaa biyyoota musliimaa kana wajjin Itoophiyaan hariiroo uummachuun waa'ee ulaa galaanaatiif faayidaa maalii qabaa jennee ilaallaa jechuudha. Mee amma faayidaa inni qabuuf gaafa laalle Itoophiyaan michuu biyyoota giddu galeessaa kana yoo godhatte Soomaaliyaan kan ittiin Itoophiyaa dhiibuuf deemtu biyyoota baha giddu galeessaa kana jechuudha. Kanaafuu gaafa kana biyyoonni baha giddu galeessaa kun maal ta'anii osoo hin jaalanne yookaan jaarsummaa deemaniitiin karaa nagayaatiin Soomaaliyaan jechuudha ulaa galaanaa akka Itoophiyaadhaaf kennitu taasisu. Kana ta'uu diddee Soomaaliyaan immoo gara waraanatti seentaanan tokkoffaa dippiloomaasiidhaan biyyoota kanneen Itoophiyaan jala yoo kan qabattu taate biyyoonni kun jara lachuufuu loogan giddu galeessa jiran waan ta'eef Itoophiyaan immoo humna guddaa qabdi waan ta'eef ulaa galaanaa kana humnumallee dhaqxee salphumatti argachuu dandeette jechuudha. Kun adivaanteejii guddaa dhimma kanaan uumuuf jechuudha. Itoophiyaa yeroo ammaatti jaalattee miseensa ta'uu qofa osoo hin taane dirqii faayidaa intarestii biyyattii eegsisuuf jecha miseensa dhaabbata akkanaa kanneen ta'uu qabdi jechuudha. Miidiyaan biyya Arab biyya keessallee kan iyyaa jiruu fi waan kana irraa beekuuf jechuudha. Tapha kana waan beekuuf jechuudha. Taphni kun achi keessatti akka taphatamuu danda'u waan beekuuf jechuudha. Inni biraa immoo waa'ee hidha laga Abbaayyaati jechuudha. Laga Abbaayyaati hidha laga Abbaayyaati wal qabannee waa'ee Ijipti kaafna jechuudha. Ijipti kan isiin ittiin dhaadattuu fi kan isiin akka humna guddaatti ilaaltu tokkoffaa liigii Arabaati. Lammaffaan Ameerikaadha jechuudha. Kan akkasiin akka jabaatitti ilaaltu. Kanaafuu amma Itoophiyaan dhaqxee dhaabbatoota akkanaa kanneen keessa gaafa seente kan akka liigii Arabaa kanneen keessallee gaafa seente dhaabbata akka musliimaa kan waliigalaa kana keessallee gaafa seente Itoophiyaallee achi keessatti dhageettii qabdi waan ta'eef ammallee akkuma reefi maal godhan jechuudha. Biyyoonni kunneen jara kana yookaan araarsuu yaalu yookaan immoo niwutiraal ta'u jara lamaanirraayyuu qulqulluu ta'u yookaan immoo ni araarsu jechuudha. Kanaafuu maal goota jechuudha. Gaafa jarri lamaan dhaqee niwutiraal irra ta'e yookaan immoo araarse Itoophiyaan ammallee maal argatti adivaanteejii barbaaddu argatte jechuudha. Maal jennaan laga Abbaayii xumurtee jirti. Kanaan booda negosheeshinii qofa deemuudha. Yoo negosheeshinii argatte kanaan boodatti Ijiptii maal gootee jirti jechuudha. Daangessitee jirti jechuudha. Kanaafuu Ijipti gara isii sochootuun tokkollee hin jiru jechuudha. Kuni roolii dippiloomaasii keessatti gahee guddaa Itoophiyaadhaaf kan buusudha jechuudha. Kan biraa immoo biyyoonni baha giddu galeessaa jechuudha kan akka Saudi Arabiyaa, kan akka Iraan, kan akka Iraaq biyyoonni kunniin biyyoota badhaadhanidha. Maalidhaan keessattuu gaasiidhaan biyyoota badhaadhaan waan ta'eedhaa fi naachuraal riisoorsiidhaan biyyoota badhaadhaan waan ta'eedhaa fi Itoophiyaadhaa fi faayidaa guddaa buusaa jechuudha. Kan biraa wal qabate jechuudha. Eessa jirti? Biyya kamtu employmentii jechuudha. Hojii dhabdummaa biyya dippiloomaasii biyya kamii yoo sirriitti qabanne hojii dhabdummaan biyya keenyaa kana gadi bu'a. Ammatti Itoophiyaadhaaf chaalenjii kan ta'e hojii dhabdummaadha. Hojii dhabdummaati karaa ittiin xiqqeessan keessaa tokko immoo lammiilee isaanii gara biyya alaatti erguudha. Itoophiyaan immoo lammiilee isiin kan gara biyya kamitti baay'ina argiti gara biyyoota baha giddu galeessaa kana deeman jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa dhiyoodha. Lammaffaa kaffaltii gaarii kafaluu fi kanaafuu biyyoota baha giddu galeessaa kana wajjin hariiroo isaanii keessa deebi'anii rivaayis godhanii
michuu gaarii uumanii poolisii walitti dhufeenya isaanii sirreeffatan taanaan jechuudha. Hojii dhibdummaa xiqqeessuu keessatti illee maal taphataa fi roolii guddaa taphataa fi jechuudha. Kanaaf biyyoota baha giddu galeessaa wajjin Itoophiyaan michummaa uummachuun liigiiwwan adda addaa kan biyyoota baha giddu galeessaa kana keessatti hirmaachuun Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Tokkoffaa ammoo inni Itoophiyaan akkuma beekamu jechuudha parsantiin 50 musliima akka ta'e beekama jechuudha. Tokkoffaa kana waan salphaadha parsantiin 50 musliima akka ta'e rikogniishinii kennitaaf jechuudha. Gaafa kana rikogniishinii kenniteef biyyoonni kunniin dhufanii michuu kee ta'anii jechuudha. Atillee faayidaa barbaaddu irraa argatta jechuudha. Ifi waan biraa dhiisee jechuudha biyyoonni baha giddu galeessaa kuni waraana adda addaa meeshaalee waraana adda addaa irraa bituudhaaf kan akka Turkiyee kan akka Arab Emirates kunniin jechuudha meeshama waraana illee hin qaba waan ta'eef baay'ee waan biyyoota dhihaa kana jala nama fiisisuuf tokko illee hin qabaatu jechuudha. Gaafa kana maal ta'u gaafa Itoophiyaan biyyoota baha giddu galeessaa kana jalaa qabatte warri dhiyaa kun illee otoo hin jaalanne maal ta'a Itoophiyaa irraa intarestii qaba waan ta'eedhaaf Itoophiyaa irraa fedhii qaba waan ta'eedhaaf osoo hin jaalanne harka kennataa dhiibbaa Itoophiyaa irratti godhamaa godhan xiqqeessaa uumanii jechuudha. Kuni tekniika dippiloomaasii cimaa Itoophiyaadhaaf ta'a jedhee jira. Yoo hojiitti hiikkate akka dubbatamu kana hojiitti hiikkannaan Itoophiyaadhaaf advaanteejii qaba jechuudha. Nagaa ta'a galatooma sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.